Marega deebi'een dhufee jira kabajamtoota jaalatamtoota keenya kanneen nu hordofaa jirtan madda olaabuu YouTube channel irra eeyyangaa akkuma armaan olitti ibsetti kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee mana uffata faayaa feenet irratti fuulleffadhee sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Armaan dura sagantaa keessatti keessaayyuu waa'ee mana uffata faayaa feenet irratti fuulleffadhee qabxiilee muraasni tuquun kiyya ni yaadatama. Marega ammas mannoonni uffata Oromoo keessaayyuu kallattiilee adda addaatiin biizinasa irratti bobba'anii jiran hedduun jira. Hedduun isaanii immoo mantanatti dorgommii kana qopheessanii namoota dorgommii kana mo'atan badhaasa wanta akkasiisanni siistama kanneen qopheeffachuun dirqama. Maaliif ilmaan Oromoodhaa akka aadaa keessa galaniif carraa banaaf akka aadaan Oromoo addunyaa irra mul'atu carraa bana. Har'aan tana gochi feenet mana faayaa goote Oromoota addunyaa jiranii bira darbee namoota tiktokii hordofan hunduma isaanii qalbii hatee jira yookaan immoo qalbii fudhatee jecha. Maaliif aadaan Oromoo faaya caalu waan taateef namoonni hedduunis gama tiktokiitiin like share godhaa jiran. Kanaan wal qabatee odeessi adda addaa akka mul'atu jechaadha. Faayet manni faayaa feenet waa hedduu hojjechuu bira darbee seenaa guddaa galmeeffatee jira. Namoonni jedhanis kallattiilee adda addaatiin bahee jira. Keessaayyuu akkan argaa jirrutti shamarran hedduun isaanii guyyaa har'aa wal miidhagsanii yookaan ammoo miidhaganii dhuunfaa isaaniitiin akka gareetti shubbisaa oolanii ragadaa jiran. Kun immoo carraa guddaa manni faayaa feenet baneen waan taateef namoonni Oromoo taatanii kallattiilee adda addaatiin yookaan immoo saba biraatu taatanii bu'aa uummata keenyaa uffata aadaa Oromoo hojjechaa jirtan wantoota akkanaa kana uumuun dirqama. Maaliif namoonni kompetiishinii keessa galan waan taateef ilmaan Oromoodhaa kan biyyoota ormaa jiran kan biyya keessa jiran aadaa ofii keessatti akka guddataniif karra saaqa yookaan balbala saaqa waan taateef investimentiin uffata aadaa Oromoo yookaan immoo wanta Oromoo keessatti hojjetamu kamu uffata qofaa miti. Dizaayiniin adda addaa ijaarsi manniinii identity saba keenya kan mul'isan keessaayyuu tibba darbe keessatti vision Oromiyaa yookaan visit Oromiyaan dhiya Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa deemanii naannoo sanitti suuraaleen isaan kakkaan nama hedduu hawwatee jira. Maaliif Iluu Abbaa Booraa qabeenya uumamaa giriinii qaba. San suuraa kaasuun fotograafaroota warroota dizaayinii san danda'an yookaan immoo arkiteekcharoota adda addaa waan barbaachisuuf ni hafa ammallee jechaadha. Kanarraan kaafee namootu hundeessituu dhaabbata Sikkoomandoo uffata adda addaa keessaayyuu shamarree gahee guddaa qabduu fi VIP ta'uudhaan namoota hedduudhaaf fakkeenya kan taate adde Aziizaa barbaanneetiin kallattiidhaan gurra biraanis kan geenu taana kama madda olaabuu YouTube chaanaliitiin danda'ama taanaan adde Aziizaa jechaan diizaayinara guddaa waa'ee aadaa Oromoo irratti uffata aadaa Oromoo irratti namoota hedduudhaaf VIP taateetiin tajaajilaa jirtuu fi hojjechaa jirtu yeroo ammaa kanatti jechaadha. Diizaayinii adda addaa kaasuudhaan kan beekamtudha. Magaalaa Finfinnee jiraatti kan jiru odeessi adda addaa nu dhaqqabee jira. Madda olaabuu YouTube chaanaliin akeekaaf kaayoon guddaan ummata Oromoo bakka jiran dandeettii isaaniitiin dubbisnee gama chaanaalii keenyaa Finneetiin dhimma Oromoo fi Oromiyaa wal wajjin mari'achuu dhimma dhaloota ammaa sammuu isaa invest goonuu fi istiraakcharii aadaa keenyaatti jabeeffannu keessaayyuu namoota gumaata aadaa Oromoo keessatti hojjetan jajjabeessuu dhugaa jirtuun bira dhaabbachuu dhugaa barbaadu waan taate madda olaabuu YouTube chaanal maatii ta'a isiniin jenna. Isaan biyya baqaa keessatti dhokatanii taalantiilee adda addaa qaban taalantii aadaa ofii walaloo barreessuu asoosama adda addaa diraamaa adda addaa dalaguu danda'an namoota adda addaas dhiyeenyatti qabanii gama madda olaabuu YouTube chaanaliitiin dhufuuf qophii keessa jira. Maarreegaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya adde Aziizaa diizaayinara guddaa Finfinnee handhuura Oromiyaa jiraattu keessaayyuu VIP taateetiin ijoollee Oromoo kallattiilee adda addaatiin yookaan immoo warroota biizinasa uffata aadaa faaya Oromoo irratti hojjechaa jiraniif duuguruu dugdaa taatee yookaan immoo qooda leencaa taatee tajaajilaa jirtu gama madda olaabuu YouTube chaanaliitti fiduudhaaf dhiyeenya kanatti yaalii keessa jirra akka dhuftus abdiin qabna. Garuu immoo amman tanattis irra deebi'ee kan galateeffadhu dorgommii har'aan tana keessaayyuu tiktokii dhibbisee Facebook ammoo like if sharing akkasuma isaan kun na bareeddachuudhaan inni kun immoo maaltu si gahe jechuudhaan deebii walii deddeebisaa turan mana faaya feenet guyyaa har'aa dorgommii guddaa ijoollee Oromoo addunyaa cufarra jiran walitti fidee yaaddota adda addaa akka baafatan gatee jira. Marreegaa manni faaya feenet shamarran hedduu mimmiidhagoo dargaggeessa hedduu mimmiidhagoo addunyaa kanarratti gumaacheera. Kun immoo wanta guddaadha. Har'aan tana manni faaya feenet 20,000 yookaan immoo badhaasa 20,000 oliitiin tokko jedhee jalqabee jira. Manni faaya Oromoo kan 50,000 jalqabu waggaa dhufu akka dhaabbatu abdiin qabna. Keessaayyuu irreechi bara kanaa irreechi seena qabeessaa fi ilmaan Oromoodhaaf tokko lama jechuudhaan sagantaalee adda addaa kan qophaa'u jedheetan amana. Oromoon kaabaaf kibbaa kan irratti dheebeeffatee eenyummaa isaa keessatti ibsatu akka ta'uuf hundi keenya gahee keenya taphachuu qabna isiniin jenna. Walumaa galatti
faaya feenet ammas irra deebuudhaan namoonni biyyoota adda addaa jirtan bakka barbaadanitti isin dhaqqabsiisuudhaaf humnas ga'umsas qabanatti fakkaata yoo dogongoruun baadhe amman tanatti garuu immoo har'an tana akkan taajjabnee fi akkan arginetti ilmaan Oromoodhaa kanneen biyya baqaa keessa jiranis eenyummaa isaanii akka update gatan maalummaa isaanii akka update gatan sababa badhaasa isin qopheessiteef qarshii 20,000tti kan tilmaamamu wayaa jechaadha uffata aadaa Oromoo ibsu identity Oromoo ibsu qopheessuunis ijoolleen Oromoo biyya baqaa keessa jiranillee eenyummaa isaanii kan dagatanillee akka uffatan gatee jira kun ammoo carraa aadaa ofii akka yaadatan waan gatee jiruuf qooda guddaan taphattee galatoom jechuun ni barbaanna isii qofaa miti warroon isii jala hojjetan warroon isii wajjin hojjetan faaya feenet waan gaarii hojjettee waan tokko naannoo tokko fakkeenyaaf yoo investimentii banne dursini hawaasa naannoo saniitii tajaajila kennuu qaba jedha seerri kanaaf gaa aadaa Oromoo irratti hojjette aadaa Oromoo irra hojjette kanaaf immoo kiisii kee qofa furdisuutti hin jirtu ijoollee Oromoo biyya baqaa jiranillee akka isaan waan kanarra hirmaataniif atis immootu waan hin beekne tokko isaanirraa argachuudhaaf indirect waan isaanirraa waan hin beekne tokko diizaayinii duraan hin argine tokko isaanirraa argachuu dandeessa isaan immootu carraati uumte kanaan akka competition aadaan ofii uffatamu aadaan ofii akka baratamu addunyaa irratti akka calanqisiisu carraa uumteerta galatoom isin jenna manneen aadaa uummata Oromoodhaa ka biyya keessa jirtanii fi ka biyya alaa jirtan haala kanaan dorgoo yoo gootan dorgoo adda addaa qopheessanii nama waan akkasii uffatee jiru yookaan mootu tolchee jiru kallattiidhaan addunyaa kanarratti badhaasa goona yoo jettan namoonni adda addaa gara aadaa keenyaatti deebi'u kara aadaa keenyaa safuu keenyaatti deebi'anii feenet irraa waa baratan jedha asumaan shamarreeteen adde feenet gama madda walaabu YouTube chaanalitti finnee yaada karraa fuunu ta'a yoo danda'ame taate waadaa isin hin gallu waan dubbisneef jechaadha kanaaf madda walaabu YouTube chaanalidha akkuma armaan dura ijoollee Oromoo artiistota kallattiilee adda addaatiin dubbisaa turretti har'as immoo adde feenetiin galateeffachuun barbaanna wanti itti galateeffanneef dhugaa jira waan taateef dhugaa keessaa tokko har'a tiktookii irratti shamarran hedduun lakkoofsaan hedduu laakkaman tiktookii busy gatanii jiran jechaadha busy gatanii jiranii san qofaa miti Facebook irratti kan qara aadaa uffattee hin beekne kan surree duraan kaawwattu aadaa ofii uffattee jirti kana kan gate dhiibbaa gara mana faaya feenetiin waan taateef haala kanaan cimee itti fufe taanaan waa hedduutti mul'ata waa hedduu argama kanaaf namoonni biraas fakkeenyummaa kana fudhateetiin akka irra dalagu abdiin qabna waan hundaafuu madda walaabu YouTube channel irra galatoomaa isin jenna warreen hordofaa turtanii fi akkasuma immoo warreen maatii keenya taatan hundi keessanuu bakka jirtanii galatooma hojii hojjechuun umriin gaafatu hojii hojjechuun aadaa nutti haa ta'u isin jenna bakka jirrutti waan keenya irraa dubbannu rakkoo keenya irraa dubbannu namoota waan gaarii hojjetan haa jajnu yookaan ammoo namoota waan gaarii hojjetan sammuu isaanii olaa qabnu isin jedha barri bara bilisummaa gadaan gadaa keenya irreechi baranaa irreechi milkinuu haa ta'u isin jedha galatooma warreen hordoftan madda walaabu YouTube channel irraa kan isin wajjin ture anfal mataa roorooti turtii gaarii sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti